Toma. Galatoma. Tankum bala malee tu sirra gaye. Konkolaataa torban dafii nu darbe. Eessatti sirra dhaabate sibiilli kun? Abbaa Siinaa. Abbaa Siinaatti sirra dhaabani sibiila kana. This brother had a car accident Kun keessi dhiifameera. and suffers from this pain Out! In the name of Jesus Christ. You are free. since Amen. You are free. Amen. the last weeks. You are free. The man of God has declared his freedom. You are free. Amen. Keep watching. This is unbelievable for the carnally minded. The mighty name of Jesus Christ. But with God, nothing is impossible. Castle. Up, up, Castle. up. Amen. Lift it up. Keep watching. Man of God has declared his freedom. All jadi dapat. Cut. Free. Amen. Free. Amen. You are free. Amen. Amen. Afur Abbasi bakke. Saduma afur ke basi. Out! Demkisa. You are free. Amen. Bilise batit. Amen. Amen. Sibiilicha tasiisi qabaayira. Put it down now. Deboosi. Put it down. Yaali. Wanti inni keessa deemaa jira. Akka maali? Guna guba. The mighty name of Jesus Christ. Viewers, even now he is feeling something like Go! an electric current moving in his body, as he said. Something burning was moving in his body, and this is divine You are free. massage of the Holy Spirit. Amen. You are free. Amen. You are free. Nalaliam. Look at me now. Tamsi godhe. Guba. Kabida. Abidda. He was feeling something like a burning fire Walitti bayyadaa ture Dr. Yesus. welding his broken bones. Nalali. You are free. Keep watching. Yeah. Unbelievable again. Ulfina jabaa gooftaadha. Blessed be the name of the Lord. Watch. Keep watching. It is unbelievable Olkaa gooftaadha again. ulfina fidaa. Blessed be Ilillee the name of jabaadha. the Lord. Blessed be his name forever. Blessed be the name Sibiila of kana baatee akka inni itti harka isaa sochoosu sila akka inni itti dhufee beeltiidhaan hidhamee. Waaqa waaqotaaf iyyuu foorichuu kan danda'u. To him be the glory forever. Blessed be his name. Keep watching. It is unbelievable. Waan si gaafadha. Waan akka maaliin na gubette amma? Waaqa biddaa'edha. Baay'ee gubaa. Na gube baay'ee na guba. Baay'ee gubaa. Amma lafee keerrasa jiru turuu keerra kalee keerrasa jiru. Fire from heaven. Abidda samiirraa irratti ajajeera dhiiga walichaatiin. All our sickness you have been suffering Bilise abbaa. from, I command to the fire locate it and may you be free. Waa si gaafachuun barbaada waa'ee fayyada. Birrii dheeraan fudhadhan ture. Damoozikoo jechuudha. Baay'ee birrii guddaa. Birrii 50. Yesuus haa kabajamu. Innaa birrii 50 yeroo muraasaaf jiraachaa ture mana isaanii keessa. As an kaleessa sirriitti meera maatiin koo as magaalaa Gullisooti. As keessaa yoon abbaa koo kan beeku jira, buleettii koo kan beeku jira, buleessa koo kan beeku jira. Abbaan koo barsiisaadha. Waan humti maatii kootti badeen jiru. Wanti tokko. Garuu gaaf tokko iji Waaqayyoo gaafa sirra bu'u
maatii magaarii tokko keessaa fuudheetu suuqa sikaa yookiin ija maatii sirra dabarsa ijinnolii sun gatii sirra bu'ee jiruuf ameen na maatii koo keessaa walloleen ba'es miti dubbii ka'es miti duuriyaa'es miti garuu yaada waaqayyoon dhaga'ee ba'e warri dogoggora yoo jiraatan yaada isaanii adeeffatan jedheen na anakkan guddisuudhaaf yaaduma waaqayyoon dhaga'ee man ba'e achi taa'een eega mana namaa hojjedhee fixee waggaa meeqa turee fixee kaastii hojjedhe na obboleessa kootu finfinneeraa obboleessa koo biran dhufe gaafa lakka obboleessa koo biras yoo dhufu waaqayyo akkas jedhe obboleessi koo wangeelaawidha garaa obboleessa keetii kanan jabeesse hin jabaata garaan obboleessa keetii jabaachuu isaarraan kan ka'e immoo lafan qopheessin qaba lafa sanattan si galchee manni namaa ameen hin jedhamu na ishi jedhee obboleessa koo bira gaafan dhufu inni waaqayyo jedhe sirriitti ta'e garaan obboleessa kooti muka ta'e haadhoodha akka haadhoo wayii ta'uu dinnu naa ta'utti dinnu ani magaalaa Damdollotti isaa wajjiniin yeroo darbe dhaqee tajaajilee akkas mitiin jedhaan inni lallabuuf dhaqe ragaa isa kaa'ee jechuudha na garaan isaan jabaate gaafa garaan isaa jabaatee waaqayyo akkas jedhe torbanarraa sa'aatii 8 irratti dhaamsa tokkotu gara kee dhufaati dhaamsi sa'aatii 8tti dhufu suni lafan siif qopheessetti galtaati ishii jedhitti walii gadee anakkumaatti wanta nama dhibee nama dhiisu mana namaatti hin gala inni jedhu abjuun kana sammuu koo keessa hin jiru maaliif kutaa 6 7 8tti reefu darbee tan ba'ee gati ta'eef finfinneetti baradhee fixeen na sabooddee obboleettiin tokko jirti bakka inni argiti haala nuyi keessa jirru gati ta'eef dhufteetu mana rurrukutte bileetteena hojiin si harkee dhufee hojii wayiin hojjettaa jette tokko amaariffi badaan nu rakkifti finfinnee keessatti reefuu manaa baanaa manaa immoo sadaafisuma dhalanne oromiffatta afaanii kannee hojii maaliin hojjedhaan jedheen na isaa booddee afaan hin beekuun jedheen waan tokko rakkinan qabu dhaqiitii hojjedhetti likka gaafa isheen akkeetteettu inni waaqayyo sa'aatii 8tti dhaamsatu gara kee dhufa jedhee sammuu kootti dhufe ol jedhee gaafa girgiddaa ta'atii ilaalu sa'aatiin 8 ishee azaalichi nan hojjedhan ittiin jedhee walansii agarsiisaa amma iddoo biraan deemee dhufatte sokkite ishee obboleessa koo kanattani hojiidhaa galeennaa nu itti hime hojii akkasiin argadhee dubartiin kun immoo qophaa jiraatti nama wajjin jiraadhu jedhee tan isa isheen natti dandumaan itti gaafa natti immoo isaaf dafee yaadinaan na'e mana keenya keessaa akkoo namni tokko mana namaatti hin galle attamitti dhattee mana namaatti galta isa kanammaa na ajjeesaniitu kaakan isaan gassi baasaniidha yoo jedheyyuu waaqayyo isa jedhe jala umureera ameen isa booddee isheen iddoo jette sana geessee gaafa dhuftu obboleessi koo dideera ani immoo maalan hojjedha waaqayyoon jedhe ani isa bira taa'ee barachuuf hin dhufe inni kaardii koo gadi deebise an kaardiin koo yeroo gadi deebi'e ammaan oliin ka'e wal bira dabarre kaardii mana barumsaa wajjin isa booddee akkam ta'e hin taane ta'eetu naa ayyame dhumarratti itti walii gale waantichatti shaanxaa koo baatee mana dubartittii deemne amma gaana ayyame shaanxaa koo fuudhee hin deemne mana dubartittii nooraa ittee nu teessiftee isaa booddee bakka an hojiitti hin deebi'aa qalbii keessanas deebisaa an hojiitti hin deebi'aati jedhi bakka nagaatti waan tokko illee nan gaafanneen hin ta'a hin ta'u kun mana namaatillee naan hin jenne firri yookiin obboleessi hamma lafa tokkotti geggeessee nama biraa deebi'a Yesuus Kiristoos garuu hamma galmaatti nama biraa nafamee nama geggeessa fidee namatti nama gatee nama deebi'a namni ameen
nanyaatti ta'ee nabaatti ta'ee isheen barre garuutti mana kennee sokke likka gaafa inni sokkeedhu gabaabseera jecha muraasa dubitti jedhee tan xumura gaafa inni akkas jedhu hin sokke gaafa inni sokku mana namaa dhaqee hin beeku tokko waggaa 11 jalqabee mana haadha koo biratti hin guddanneen mana daadaa kootiitti hin guddadhe orma seedhu beeka garuu akkuma haadha kootiitti gatiin hin jedhuuf bicha garuu haadha koo jalaa ba'ee mana namaatti galuu seedhan hin beeku inna gaafa inni sokkeedhu amaariffa gaammaxannoo shashaakalaa jiraga inna bilise ennaan seera mana kootiin sitti muu jalqaba itti ishin jedheen amma waan saatu obboleessa koo biratti natti hin deebitee tokkoon obboleessa koo wajjin hin deebi'a fakkaata isa kana beekaaf miilla isaa fageesse waaqayyo abboo waan jedhuuf gara jabeessa akeeka isaatiif yeroo hunduma gara jabeessa isaa booddee ishin jedheen inni tokkoffaan eette kottu gara saalooniin dhaqe amma gaa waanatti dhadhagaamaa dhufe likka harka koo akkas godhataatan dhaqeetan dhaabadhu gaafa dhaabadhu inni tokkoffaan eette na dhagaa gaacheessa soofaa kanarra taa'uun hin eeyyamamu eette nyaaneen jedhame soofaa kanarra taa'u hin eeyyamamu eette tokkodha Yesuusa kabajamu inni lammaffaan immoo eette akka argan masoobiin bananii eette yookiin akka argan gundoo biddeeniin buqqisanii eette akka argan fudhatanii nyaatan jechuudha isa mana keessanii achumatti waan jette natti fakkaata ameen inni sadaffaa immoo keessummooti koo gaafa dhufanii keessummoota kootti gara saalooniitti gadi hin baatu eette sini galeera gara saalooniitti achi as ba'u hin eeyyamamu eette innaan waan entini jedheenna attaman godhare yoo waa hojjedhe dhiyeessee jedhee hojjetteetu eette servizii yookiis qodaarra ka'an irra keesseetu akkasitti natti laattaa fuudheen dhiyeessee fuulli koo garuu keessummaa irraa achi galagala Yesuus Kiristoos inni nutti hin qaanafne waaqarra jira likka gaafa isheen akkeetteettu ishin jedhee kun sadan cabeennaan immoo ba'uu kooti mana sana seerri kun sadan gaaf tokko guyyaa hamma sa'aatii 9 wayyaa miica ganamaa qabe utuma wayyaa miicuun biddeeni qaniitti ija tokkodha kan naa eeyyamame kutaa guyyaa nyaadhaa kutaan immoo galgaladha qursiin kee immoo daabbo tokkoof shaayii tokko eette innaan gaaf tokko biddeen isa kutaa sanaa misa aduu keessa dhaabbadhee gatii wayyaa miicaa turee fi ishee irraa citte sanan fudheetan nyaadhee dabaladhee gaafan dabaladhee nyaadhu galgala isheen hojiidhaa dhuftee innaan biliseetti gadi ba'eetan egaa akkas kichiniidhaa gadi ba'een biddeenan dhaqee bitaa jedhee biddeena isa kutaa isin irbaata nyaadhettanii aduu keessa dhaabadhee gatii miicaawleef nan nyaadhe dabaladhee beeleeni maaloo dhaqeen bitaan jedhee baga nyaatte rakkinan qabuetti hoowetteetu birrii tokko akkas fuutee natti baatte birrii tokko akkasti baaftee himeetti rakkinan qabu yoo nyaattes damooza kee nyaatte damoozi koo meeqadha እግዚአብሔር ሲባርክ ከሚሰጥ ነገሮች አንደኛው ሐሳብ ነው አንተን ባለጠጋ ሊያደርግ የሚችል ባለራዕይ ሊያደርግ የሚችል አገልግሎትን ሊያሰፋ የሚችል ሐሳብ ይሰጣል ሐሳብ ብቻ አይደለም የሚሰጣችሁ ያለማቋረጥ ነገሩን እንድትፈልጉት ያደርጋል ምክንያቱም መጽሐፍ ሲናገር ስለ በጎ ፍቃዱ መፈለግንም ማድረግንም በእናንተ የሚሰራ እርሱ ነው ስለሚል ስለዚህ ከእግዚአብሔር ዓለም የሚመጣውን ሐሳብ እንደ ተራ ነገር አድርጋችሁ እንዳታዩ